osoo gadheen viidiyoo na waraabne daddafee gadtaa'e miira keessa galchee ka'e. Yaa si waraabdi silaa gadheen. Taap godhaa baay'is ummata qashtii ummata. Ajaa'iba. Guys, taap godhaa baalla taap godhaa. Mee sheerii fi taap godhaa. Waraabessa. Guys, taap godhaa me. Hundi keessanuu taap godhaa kan lolli yoo saawwattanis. Anta tana suutaa bakka kabeetee addarkaan danda'e bakka kam. Yalla. Nu mana bulfatteerta. Freendi kiyya ka qoba akkamittiin bulaan. Freendi kiyya kun sireerra ciisee tasnaannee kursii hojjedhedha. Nan du'een kursii barsiisaan ofiifuun hojjedne. Guys, Habiibti yaa'anii akkana kun olaadha nama laal siree kana fakkaatu irra kophaa kiyya yeroo gangalataa bulu nama azansiisu. Sorry, Habibti. Nama gaddisiisu. Isinin kadhadhu waan takkicha isinin kadhadhu miknaatum isin oduu lallabuu feetan habaabos afur kennaa sadii kennaa lama kennaa jechuu dadhabean aslan giftaro niki maalan godhare wallaahi abaaboo namni naa kennu dhabameetti dhabdaniiti wallaahi miqqeenyummaadha siif darbaa yoo abaaboo sii kennineedha namni bira kennaame mee namni sadii dabalaa yoo akkas hin taane hinaaffaa dabala. Ana nama 300 jirtan billaalee namni 300 sagaltamuma namaa taap godha yoo taap iyyuu taate. Namni 300 sagaltamuma namaa taap godha. Manatu dogongor. Baaboo sadii naa kennu dadhaban. Eessa dhaqee waa wayii lafa kaayee dhabee bannaati sintish. Nagaddisiisu jira akkam abaabamaa yoo guutaadhe maaf hin iyyine beektanii yoo abaaboo guutanis fichaaleen jira koma naa kennuu hin dandeetta kanaaf jecha sabtadhee sin laalaa raba walla. Galatoomaa garuu warri waan qabdaniin na bira dhaabattanii taap naaf gootanii ka taap hin dandeenye ammoo abaaboo naaf kennitan hundi keessanuu galatoomaa naaf jiraadha. Hunda jala cala. Maamu be kennaafi turte bar gaafata bageetti kiyyaan isida kennaafi turte Kanaafuu jedhee dhaggeeffadhu gaa guddi dhufuu jiru isinitti mala boriifuu. Intalli isin waliin taphadhe akka Itoophiyaatti cimtuu akkasiin taate hundi keenya iyyuu wal nu shakkisiisu. Kiyyaa isin caaltee eenyu nuun caalti. Garuu akka carraa ta'ee gaafsa sana qopheensi itti qophooftee dhufte bari giiftaroonni siin hafanii malee akkuma jedhe sana kokkee wal qabuun keenya wal qabuu ture sila gaafa sana. Akka carraa ta'ee giiftarii tokko jira tokko tuqa sadii kenne miti ma miilee tokko tuqa sadii. Dubbiin akkas taate. Kiyyaan immoo ittuma qophaa'amee jira laanquban qaba bareeche. Kan kiyyaa baay'eetu qophaa'ame. Too much. Garaa gubanii bar garaa guban walla. Kana dhibba galchan akkanatti. Walla jiina keessa yoo mootan. Tasnaannaa. Artirti Oromoo qabdu. Artirti. Wallaa kun amma bareeddee iyyuu lamuu mikiyaa jiru dibatiin iyyuu amma bareeddee walla.
bareedde dhugaa rabbi akka ajaa'iba kanatti. Amma bareeddu nasraa waan duraa jiru. Waan karaa nama bareedde nasraa. Bishaan keenya waan qorru seeteenu masnaan jaadha. Bishaan keenya leencuma haadhaa fi ilmoo san eenyuun naa waraabe qoy. Leencuma haadhaa fi ilmoo san eenyuun naa waraabe. Lama garuu isbitaaleen keenya nyaatti faatee afaan banin abdii jaata gurraatti banin ati miskiina Abiddi yaatoo duratti wallahi riftanii na dhageeffadhu. Atuu dura riftanii na nyaattan malee moo riftaniitiin 15,000 irratti leenca darbitan malee moo dhugaa rabbi osoo addaataa isbitaaleen irratti darbitanii ilaa 200 nama deemuu dandeenyu no. isbitaaleen keessatti kan isin fayyaa beekti biyya taraa du'aande ammallee isbitaaleen keessi moonan isbitaaleen keessanii namoota ammallee leenca lamaa fi lama maatu bisa baay'ee. Abiddi ya dhageeffadhu allaattiin si darban sun allaattii 10,000 takkaati. Walii galee allaattii 10,000 takka si darbame. Darban isbitaaleen keessatti isbitaaleen keessaa leenca lamaa fi leenca lama akka nama waan guddaa inni godhee maa baatu. 22 eessaa dhufte qoy. Kuma 22 akkamiin dhufte 10,000 takka allaattii 10,000 takka si darbanii 22 dhufte baradhu. Moonii malee maal beektate qaba. Amma giiftii tiktookii kana keessa jirtu osoo fedhe darbaniiti ani hin beeka giiftii hunda isiyyuu beeka jechuudha. Hunda isii. Amma isin hin beektu allaatti masan iyyuu waan 100 darbaniif see 30 darbaniif seeti. Allaatti ma darbamte san iyyuu. Hayyi. Gadda onnee nama cabsu. Karaa baatetti, karaa galtetti, bakka baaftetti, qabeenya dhuma hin qabne, kan ati hin fixanne, kan ati qooddeen fixanne, kan fixatee bade siin hin jenne, kan yeroo hundaa hin jira siin jedhan. Qabeenya ati kennitee hin finne rabbiin hin jiraami ka Oromoo hunda ittiin gammachiiftu. Kan saba kee hunda ittiin gammachiiftu. Rabbiin qabeenya dhuma hin qabne. نعم يلا اوكي Akka walitti guyyaa lama. Guyyaa hundaayyuu akkuma na bira dhuftetti garuu hadhaa walitti guyyaa lama jechuudha. Kokkee na liqimsuudhaaf asiin na ta'e afaan keessa na fuudhe guyyaa lama hadhaa walitti jecha siif hin qabu dhugaa rabbi. Anuu humna hin qabu homaa siin godhu. Adunyaa akhiratti dhugaa rabbi of dabarsitan ta'e naaf jiraadhu dhugaa rabbi. Bakka geette bakka dhatte kabajjan. Aanan tuqina. Haati miskiina. Diyaasboora miti. Nan tuqina amma kaleessa galgala asliin na tuqee. Arganii na dhaadhate. Booda irra jechuudha leencarraa fuudhe. Qixaatii leencan taphanee kama waa takka hin argin kana jette. Kanaaf aniin tun miskiina nan tuqina. Cubbuudhaan hin ture. Matun dhaatattee tarriqi jettee achi amshiir jedhaniini. I don't care I am leenca sitti darbu don't worry jedhaniin. Ishii jettee tarriqi jettee kun akkasii fooxaa walaa. Hay nasraa qomaa. Artistii Kanaadaa deemee kampaltaa fi Riiftivaalii Oromooti qabeenya dhuma hin qabne rabbiin itti haa kennu malee. Sabboona lammaffaa tiktookii keessaa kan ture isa kana. Sabboonatti aansee jechuudha. Sabboona isaa ammas giiftu duree kabajamtuu jechuudha takkitti akka dhiiraa miyaa jechuudha. Nama akkan kabajuu fi akkan jaaladhu keessa. Akkasuma walalaanis tanama isii achi sappoorti goote sunis sappoortara kiyya jechuudha. Miyaa walalaa nama isii biraa achi onnette sunis natti hin dhiiftu. Garuu an arra nasraa jaalattiif galas dabdi. Yeroo dasirraa walitti madabdi. Haa ta'u garuu isinis sappoortara kiyya bakka birootti sappoortara kiyya. Goota koo. Tapi kun orang kakak shurrabi takkan dia tuh lama si upaci semena gala tempat tu. Mas dia daripada dia je, kalapo dah, kalapo
Kalaafuu. Goota yeroo jalqabaaf shaashii adii fi shurraabii gurraatti sirraa jijjiire. Mee maal jetta akkamiin na ibsitame? Fuck you, okay? Shut up. Shut up. Shut up. No talk me. No talk me. Okay? Ati bar gattayin na kabi da isa sunan da akan miskina jimmata maskina yala tikashi sumuni ya ba Jaru. ba akan miskina jimmata maskina Koi wara kullooti ya kasim. Wala lang jarin akin talatin na. Lagi pa utas gabay. Dar wal galchine jirra baga gammadee sinye. Ma gammachuu yoo ibsanne maal rakkoo qaba? Dikira khayame maka yame Simbeekuu hin dandeenye wannooti natti makala. Wasaappiin hojjetu asitti biitoomi kiyya isin kenna biitoomi kan na dubbisu. Dikira dikira jala barreessa wallahi ani rifadhee fi gujira Hin hojjetu asitti jechuudha intiniin hin hojjetu. Wasaappiin hin hojjetu biyya kanatti. Sagaleedhaan garuu dubbachuu hin dandeettan barreeffamaanis sagaleedhaan. Salida Tole aye aye odoro jabad lumare kira wallahi Rabbi qaawween cuma haadhaaf ilmoo san eenyuun naa waraabe natti himame. Namni naa waraabdan jirtanii? ani nora be jirta Leenca baabaan naa kenne eenyuun waraabe lakkoofsa isaa hin qabu garuu. sai gujaan da kasana da jalati wallahi lazim engedelle Haa? sai da kasana goda wala okay Maali? kita cakwa Habibti yaani sukkaara sitti gadaadee buuf taphadhee barbaachisaa ta'e tapha qixaatii kun ammarraa taphadhu. Hafuurri sitti adee buuf taphadhee barre hafuurri addaan siqitee dhufte. kuma ya gatte Habibti yaani amma haadhaa fi intalaan si moo'ee ka'ee qixaatii fudhachuun mooraalii kiyyaaf hin ta'a garuu. ada bin nagu dia kare tongga Joni manya gorat ni jira tu dai tak kapa
Lagi lampu pagan galat lu. Ini. Fixaati dhanneen taphannee fara. Galma olaari makan ka'ee guyyicha ani hireen qabu na seete kan nama gadi na laalte wal jaalachuu nameenyaami lamiin keenya hawa aadamii. David. Kanami. Joni manya. Kanami. Yang kan Joni manya boleh. Saja. Abboo ani gammachuuti ana keessa balleessite intaltee akkam dhugaa rabbi. Cerita. Dhugaa rabbi Musica miti kadhoofu voice effect dhoofta hadda si dhumatti na taate voice effect dhoofta. Muuziqaan abbantee bar namitti bakka mataan deemee jira walla. Hatta jirti rabbi jedhaa uzu billa sodaataara. Adii waliin jiru wara. Adii waliin jiru wara. Nu sodaata. Guys, tap screen, tap goda. Allaati takka olu darban biyyeen nyaanyi sadi tap goda. Biwasari. Nara kalji. Asan kulit yang nara all tiada rabun la ila kedati berak ketahui dia. Tahu ni rapi. Ay artisti. Mana Artisti. jadi nara ke Allah kami apa bukan ini. Tak kata. Malah jauh lagi boy.
artistii. Kolando emo kolando. Baba ko guyyaa ko bareechifte hadha walla guyyaan kee haa bareedu addunyaa akhiratti dhugaa rabbi. Kabajamaa ko jaalatamaa ko. Amma harka kennadha jedhii bayi bakka galaana nyaataa ta'an ayyi Oromoodha waan fedhellee taate. Zakazzakeetiin jira beekti zakazzakeera. Habibti tiya bakka taa'e tanarra nan kaafne bar bakka taa'e tanarra dhugaa rabbi. Foota abbaabdi mana keessa afatee irra taa'u tokko badhatee ana akka shaaworii keessa deemi. Amma bakka harka kennadhu bayi dhugaa rabbi miskiina fa'a. Maqaa dhiiraa yaamini. Dhiirti namaa kabajaa qabdi. Okay? Maqaa dhiiraa yaamina beekti dhiirti iyyaateetiin. Maqaa dhiiraa yaamini dhiirti kabajaa miti. Dhiirri abbaa ta'e asirra na jirti dhiirri obboleessa kiyya abbaa manaa kiyya abbaa kiyya asirra na jirti dhiirri waa sadin naaf oolti. You have Maaltu sitti dhagayamaa jirame? you have respect. Ati arrabni keenan mitira dhibbala. Mitira dhibbala. Anka jedhu qoyati voice effect wallaalte jechuudha. Jaalmaan itti moonmoonii malee wanti biraan jiru. Mormoni gaafa. Maasis kina gabar muuziqaa nutti bantee bar voice effect wallaalte. Wayna saa. Wallah warri na warda bukan itu kabajaa sini kaba wallahi. Walin tikan. Amma ni ba ta mo kai sini si afan kaba chupet. Takkan dukke ta. Asmatti aansuudhaani kanarratti aanseetini wanni dubbachuu barbaadu tokko yoo jiraate uummanni keenya Oromoo kutaa 11 keessa jirtanii asitti illee jechuudha nama 600tu jira. Nasara birallee namatu jira. Walumaa galatti diqqaate nama 1000 takkanii taatan jedhee dubbata. Nama 1000 takka keessa namni 100 takka yookaan namni 10 waan kana dhageettanii yoo hojiirra oolchitanii jettanii anaaf baay'ee gammachuudha. Akkuma beekamu wanti yeroo ammaa deemaa jiru ajandaa nuu ta'ee jechuudha. Ajandama godhannaa waan kamiyyuu ni beektanii. Gaafa Baalee beela'ullee ajandama torbee tokkaati. Gaafa Gujiin beela'ullee ajandama torbee takkaati. Gaafa akkasuma Harargee keessattis hongeeniif beelli uummata keenya fixus ajandama guyyaa torban takkaati jechuudha. Torban takka kan dabarsinu beekamaadha. Torban adhaani dagannaa. Haa ta'u garuu kan quuqamni saba kan keetii sitti dhagayame, kan miidhaan saba kan keetii sitti dhagayame, booranni haadha kiyya, booranni abbaa kiyya, booranni hangafa kiyya kan jettu Feesbuukii Jawaar Muhammad jala seenii kan aslitti ergee birrii kana asliin na nyaataa laata hin jenne, Mubaarakitti ergee na nyaataa hin jenne, nama kamittuu yoo erge maqaa namaatii yoo galcheetiin jedhe qarshiin kun badaa ka jettee hin yaadin jechuudha. Feesbuukii Jawaar Muhammad jala seenaati. Raayitii qaba. Follow miliyoona 2.2 qaba followersi jala seenaati akkaawuntii achi jala baafadha harmee teessan taboorana waan qabdan irraa gargaara. Aabboo keessan kaboorana waan qabdan irraa gargaara. Bakka jirtanitti jechuudha. Kuni dirqama haadha faata eeguu isin hin barbaachisu, dirqama nasraa eeguu isin hin barbaachisu. Nama kaminoo eeguus hin barbaachisu. Responsibility mataa kan keetii bakka jirtu irraa baay'achuu dandeetta jechuudha. Facebook Jawaar Muhammad jettanii yoo barreessitan raayitii qaba isa jala jira. Achi jala baasaatii uummata Oromoo gargaara. Warri hajjabattan ba'alla bayyesuus na jala dhufina. Maaloo na jala dhufina warri hajjabattan. Mee rabbi fuula hidhattee maal godhuuf as jalatti akkana gubatta. Yeesuma abbaa kiyyaa dhaqa. Sabo yaadoo ko ummatan irratti itti dhaarini dhaggeeffadhu. Akkasuma Oromoo koo galgala boru dambe malkaa geemii qabatee Itoophiyaa sa'aatii federaalaa biiraan hafina miidiyaa Amaaraa tokko wajji qaba. Amaarratti miira keessa galtee jirtu. Jabaadhaa bira dhaabbadhaa. Akka Itoophiyaa sa'a 4tti kan inni qabu akka Itoophiyaa sa'a 3tti duratti laayifii seenuu danda'a. Kootaatti godhaa kookilii waan qabaniin bira dhaabbadhaa. Kanuma isheetti barbaada galatuma. Ufada. Warri dandeettan gargaarsa obboleeyyan keenya yookaan boora buusuun deemaa fi konkoliitii godhaa.
Enggak ya Habibti ya wallahi قال enggak أنا ألفاتكم Esa kutte bineentiin. Esa jirti ati faatee? What? Esa kutte namittiin kun yaalma firaa? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Facebook Jawar Muhammad search goda account ajjala fudhadha waan dandeessan hangafa keenya kan Oromoo kan ta'e Booranaa bira haa dhaabbannu sibira kotte. No, network city base. Network city laaleetiin jira. Jabaadha obboleeyyan kiyya galatooma Oromoo ko isin jaalannaa isin kabajnaa umrii nuuf dheeraadha. Isinitti boonna jabaadha. Maqaan hin qabu. No, Facebook Jawar Muhammad. Wayye. Facebook Jawar Muhammad. Ani le ajjala copy linki godhe posti godhe jira waan ta'eefi please Oromoo kiyya Booranaa gargaaru. Emergency barbaachisa gargaarsa isaanii gargaarsa jarjaraa kana tattamaa barbaachisa waan ta'eefi waan qabnuun 10,000 yookaan 20 kan torbee tokko booda gargaarurra 3,000 yookaan 5,000 kan amma gargaaruutu isaaniif bu'aa qaba waan ta'eefi guyyaan qabatina waan qabdaniin bira dhaabbadhaa galatoomaan isinin jaa Oromoo koo isin jaaladha. I love you so much. Waligalle saba ko Ali gari. Amma ta kashti. Waligalle esa jara. Facebook daga Facebook search goda Facebook. Okay? Facebook Jawar Muhammad miliyan lama tuqa wayi qaba Facebook nisa dema. Ani la jala copy golen Nasra Oromo Gursum kajawti post golen jara Facebook. Isinin jaladha halikan gari na bula.